Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keenya wajjin maqaa isaatti jedhee ameen. Gooftaatti nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu fayyaa keessanii? Baga nagaan dhuftan. Baga har'a geessan. Waaqayyoon yeroo inni nuuf kenneef guddaa galateeffachaa lubi keenya iddoo aarsaatti kan isaan dubbisan irra deebi'ee dubbisanii Waaqayyoon galateeffannee Waaqayyo akka nutti dubbatuuf kadhannee dubbii Waaqayyo yeroo Waaqayyo nuuf kenne keessatti dhageenya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 60 jalqabee kan jiruun dubbisa. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkas jedha. Bartoota keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jecha jabaadha eenyutu dhaggeeffachuu danda'a jedhan. Yesuus immoo bartoonni isaa kanarratti guungumuu isaanii beekee kun isin gufachiisaa? Ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti ol ba'uu yoo argitanuu attame hafuurri jiraachisa foon maaliin man baasu. Dubbiin isinitti dubbadhe kun hafuura jireenyas garuu isin keessaa kan hin amanne jiru jedhe. Yesuus jalqabee eenyu fa'aa akka hin amanin eenyus akka dabarsee isa kennuuf jiru beekeera. Yesuus kanaafan abbaa biraa yoo kennamu baate homtinuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isinitti dubbadhe jedhe. Yeroo sana jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Ergasiis isaa wajjin hin adeemne. Yesuus yommus warra 12 isinis immoo adeemuu hin barbaadduyyuu jedhee gaafate. Simoon Phexros deebisee si dhiifnee eenyu dhaqna Gooftaa? Dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisutu qaba. Nuyi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyoo akka taate amanneerra beekneerras jedheen. Yesuus immoo an 12 keessan to'adheera miti? Isin keessaa tokko garuu seexana isaaniin jedhe. Kanas waa'ee Yihuudaa ilma Simoon nama biyya Keeriyoot sanaaf dubbate. Innoo warra 12 keessaa tokkotu dabarsee isa kennuudhaaf jira ture. Ameen. Guddaa si galateeffannaa yaa Waaqayyo. Haala hundumaa keessatti nu wajjin taatee waan nu dabarsiteef si galateeffannaa. Nuyi Waaqayyootti kooluun galla inni humna keenya inni rakkina keetti gargaaraa ta'umsaa beekameera jedhamee caafame akka jiru. Rakkina harka hundumaa keetti kan nu gargaartatu Waaqayyoodha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu bara baraan. Amma immoo nu gidduutti argamu. Darbaa cubbuu keenya nuuf dhiisi. Kallattii kamiin kan lolu maqaa Yesuusiin kan lolame haa ta'u. Addana kan jiru sabni kun maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan kan fayyaa ta'u. Waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kutaa kana keessa namni kutaa kana barreesse dubbii jireenya bara baraa jedhee ofiisaatiif mata duree kaa'ate dubbiin Waaqayyoo jireenya jechuun barbaade. Dubbiin Waaqayyoo jireenya. Namni kutaa kana barreesse warri Kiristoos duukaa bu'an Kiristoosiif kan adda ba'an kiristiyaanonni akka isaan hubatan kan inni barbaade. Akka isaan hubatan kan inni barbaade akeekni isaa yookiin kaayyoon isaa yookiin objektiivii inni hubachiisuu of keessatti qabatee hubachiisuu barbaade biyya lafaa rakkinaan guutamuun kan danda'amu Yesuus Kiristoos qofaan ta'uu akka isaan hubatan barbaade. Biyya lafaa isa rakkinaan guute kana mo'uu kan danda'amu Yesuus Kiristoos qofaan ta'uu akka isarra jiru hubachiisuu barbaade. Akka seensaatti yookiin ittiin lixaatti magibiyaa isa jennu jechuudha. Yohaannis kutaa kana yeroo barreesse Yohaannis namni kutaa kana yeroo barreesse beekumsa ofiisaatii aadaa naannoo isaatii amala warri Yihuudootaa immoo qaban keessatti eegameeti kan inni barreesse. Kana immoo yeroo barreesse waan argee waan dhaga'ee qaqqabees waan ilaale irratti hundaa'ee waan beeku waan hafuurri Waaqayyoo isaaf ibsee barreesse. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 1-3. Kanaaf wangeelli Yohaannis kakuu Waaqayyoo saba isaatiif qabu wangeelli Yohaannis kakuu Waaqayyoo saba isaatiif qabu raawwachuuf jiru jireenyi bara baraa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin ta'uusaa hubachiisa. Irra deebiin dubbadha. Wangeelli Yohaannis kakuu Waaqayyoo saba isaatiif qabu raawwachuufis jiru jireenyi bara baraa immoo
ilma isaa Yesuus Kiristoosiin ta'uusaa hubachiisuu barbaada. Yohaannis 20:31 yaada kana argata. Waaqayyos warra ofiisaaf barbaade, warri duuka buutuusaa ta'an, warri isaaf jiraachuu barbaadan, warri isaaf buluu barbaadan kan isaan ittiin jiraachuu irra jiru sagalichaan isaaf jiraachuu danda'u. Kanaaf isaan isaaf jiraatu jechuudha. Roomee 11:36. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffatee dadhaboota gidduu jiraateetu cubbuutti ilmaan namootaa fayyisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffatee dadhaboota gidduu jiraatee cubbuutti wanta cubbuun ta'e hundumaa hojjetee cubbuutti bilisa ta'etu warra cubbamoota kana fayyisee gara jireenyaatti fide. Kanaan dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoosiin immoo qulleessa. Ayyaanni Waaqayyoo jaalalaaf nagaan akka nurraa eegamuuf mucoolii isaan taasifate. Kanaan ayyaanni Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo inni dhageenyu jaalalaaf nagaan akka nurraa mul'atuuf ijoollee isaan taasifate. Isaan dadhabooti walii keenya biyya lafaa isa hir'ina qabu keessatti imperfect isa ta'e biyya lafaa keessatti namni inni imperfect ta'e yookiin immoo namni inni guutuu hin ta'in hojii Waaqayyoo hojjetee walii isaa akka inni gargaarsisu taasise Waaqayyo. Ani isin akka wal gargaaru taasise. Karra keenyaan hidhaan namootaa akka inni hiikamu taasise. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 yeroo dubbiftan itti Phexros mana hidhaa keessa ta'anii hiikamaniitu hidhaan namoota isaanitti akka inni arca'e karaa biraarraa hidhaa cubbuuf hidhaa dhukkuba kan biraa akka inni isaanitti hiikame sagaleen Waaqayyoo namoonni akka isaanitti hiikaman sagaleen Waaqayyoo dhugaa ba'a. Kanaaf ani isin tokko ilaannee isa waamnu kan keenya hidhamee kan namootaa hiikuudhaaf warra nu waamamneedha nuyi. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa namootaa hiikuuf warra waamamtanidha isin. Tuutaa turre yoo ta'e, sobaa turre yoo ta'e, walitti naqaa turre yoo ta'e, geeddaramuu turre jira jechuudha. Yoo ta'uu baate waan nuyi hojjenne sun nu duukaa deemti. Eebsi waa itanii barsiisota keessa yoo jiraattan, eebsi waa hin qabu jireenyi kiristiyaanummaa. Yaani ittiin kana itti gootu qabu. Waan ittiin eebsi waa inni waan obartuudhaan sana ta'e diigam yooksi waan ofii jechuun qabu. Saayinsiidha kun kan Waaqayyoo garuu turuu waan barbaadu. Fayyisee darba. Mitiiree fayyisee darba. Kanaaf faallaa ta'a jireenya biyya lafaati. Mana Waaqayyoo keessa loluun, mana Waaqayyoo keessa yoo jiraannu amalli bakkeetti agarsiisaa dhufnu isaa asiin dhufee faallaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf waldaa dhufnee amantoota taanee yeroo tokko bara dheerina bara keenyaa lakkaa'anna geeddaramti kun irratti mul'atin. Waldaa dhufnee wanta barbaanne hojjennee gaafa duunu hundumti keenya akkuma dabareetti wal geggeessina waan ta'eef gaafa iddoo boollaatti geessanii lubichi inni geggeessu biyyoo maankaa sadiitti darbatee mul'ata Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 13 dubbisaa Oromoo qulqulluu isin argatu mul'ata Yohaannis 10:13 biyyoo maankaa sadiitti geggeessetu waan itti hojjechaa turte si duukaa bu'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkatti hojjetu Waaqayyotu beeka. Garuu itti hojii keetti si duukaadha. Hin sodaatinaa sin duukaadha. Nu wajjin naqaa. Macaa barreera hin sodaatinaa. Ijoolli akka hojii kootti na geggeessi jedhinaa malee wanti hojjenne nu duukaadha. Akkamitti hojjetan saayinsii biyya lafaa miti saayinsii Waaqayyootiin. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hin sodaatinaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf kun jecha namaadha kana baachuu hin dandeenyu jettee jalatti. Adagaadha. Wayi nama baratte taati. Wayi nama hattee maltuu wayi taati. Kanatti maaltu nu gubee isa caalu gubannaatti galte. Waaqayyo ishee haa gargaaru. Luqaas 22 28-30 dubbisaa jechuudha yaada. Luqaas 22 isin warra ana wajjin qormaata keessa turtan sababa ta'eef qoramuu kootti na argitaniitu sababa ta'eef isin warra maatii koorraa nyaattaniidha. Warra dandeessanidha. Warra jireenyaaf isin barbaadeedha. Kanaaf fayyaan abbaa qorichaa hin barbaadu. Cubbuu keessanitti qalbii jijjiirradhaati. Fannoo keessan baadhaati. Bartuu koo ta'aatiin wajjin jiraadha. Sababiin isaa fayyinni wangeela duwwaan ta'a. Bilisa ta'anii hidhaa kamitti hiikamanii jiraachuun kan danda'amu wangeela duwwaan ta'a. Kanaaf sagalee Waaqayyootti haa ijaaramu.
Maqaan keessan eenyu jedhama? Eessarraa dhuftan? Waaqayyo maal isiniif godhe lafa kana? Maqaan koo Kuulamii Caaltee jedhama. Ganda duwwaa tokko keessaan dhufe. Waan waaqayyo naa godhellee dubbadhee simee fixu waa lama dhugaa ba'a. Ani ji'a shanaffaa gaafa 25 dhufee sanan taa'ee walii dhukkuba daambisaatii qabdan iddoo jirtanii ol kaa'ee nan ka'ee ol kaa'aa kottaanaa ka'ee hin dhufne as ol ba'aadhanii olin ba'ee gaafa ol ba'u na duukaa olu taa'anii jedhanii olin taa'ee kanumaan fayyidee taabiliisaa deebii dhugaa bayyee. Ni lammaffaa immoo mucaanii dhukkubee naanii ganama dhiisee ka'ee guyyaa kottu midhaan marfeetti geessisaa jedhee waliin hawaaman. Innaani anoo haroo marfeetti geessu waldaa manna qabaleen jedhe. Edeen isaas nyaachuu dhiiseeni mucaa olgooyaa tuusee fudhadhee waldaa dhufe. Torbanarraa jechuudha. Gaafa nufu yoo isaan na waan malee immoo ofii booniyyuu naquu ofii geessa malee jedhe. Innaan warri daa'ima baattan kottaa iddoo jirtaniiti jedhan. Fudhadheen dhufee biliisaa deebi'aa dhugaa ba'aa qamaan dhiisaa dhanii nutti bu'anii kanuma. Waggaa meeqaaf dhibeen dambisaatii isinirra ture? Waggaa 8. Manni yaalaa maal isiniin jechaa ture? Ilma deebi'aa qoricha nuun fudhadhaa nu dhiisuu didee dhumarratti waldaa mannu kanumaan naa kadhata. Amma qoricha dambisaatii fudhachaa jirtu moo dhiistanii? Amma nan dhiise. Dhibeen sunoo na dhiisee raawwatee jiru. Injiru. Manni yaalaa maal isiniin jedhe yeroo ammaa? Fayyitee taa'e. Mee harka keenya walitti buufnee waaqayyo yeroo sinasii baatanii baaddaa taa'e sinaa eegu balballi cufamee amanamu sinirratti waan hawwitan bira ga'a maqaa gooftichaatiin kun isiniif haa ta'u miilla kana hiikeera harka kana hiikeera hojiidhaatiin miilla kana hiikeera harka kana hiikeera miilla socho'uu dadhabe akkani socho'u ajeejeera gurra dhaga'uu dhabe akkani dhaga'u ajeejeera. Ijaan guddabe akkan argu ajeejeera. Arraba dubbachuu dadhabe akkani dubbatu ajeejeera. Lafa sagaleen kun itti dhaga'amaa jiru hojiin kun hundinuu haa hojjetamu. Garaacha iddoo dhaabanii gaddootti deebiseera. Dhukkuba garaachaa si keeyyaatti leetii godheera. Dhukkuba sammuu si keeyyaatti leetii godheera. Dhukkuba hasmi si keeyyaa balleesseera. Dhiibbaa dhiigaa si keeyyaa balleesseera. Dhukkuba sukkaara si keeyyaa rukuteera. Sa'aatii kanaa booda dhibee kamitti bilisa ba'aa warra amantan. Bilisa ba'aa warra amantan. Ati mooteetta mootii kun gaara Golgootaa si beeka. Dhangalaaftee toofoo koo du'a lubbuu si fayyada. Anfayyeera 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 anfayyeera. Ipinni koo dhume fiixaan baafameera.